Rabbi shi hadidu harri tanan nadi male bodri bira bai enough ana fu si jidoni warra hafikana yo akakiya bai in komatina komin yo guddati addana ma fagessa male walitti naman yes anahu warra hakan kumachu isne warra asjiru walitti hajinnu annani garahatan yo jabanne warra hasan hawalna yare jenuka gama kekattion deru wae keka kayosa ugeyin bayin asma jirtu hembe garu anewa jechum barba kapula nama eresi ani erele kan eresi kandal gabalnes ishin daw isrihin enis akar en ugaan ekaw Chimena arge jaduan berisicis wargos akka itu jabatan buat wala kayo arge mo kunilla ya lahasan ipse duwongora diusam ipse berisicis puntura akacum wargos sanira akka baratan buat kanapu kayo eka kana kof anis kita kana nadama sena yon lalu hayon piyakam kita kami yu cemas ya so order namni itu basyanan musimban kita kamu basyanan berarti dia fotos erga acke seisin abam acke ses kambe sama erga arga kanafu nadama sena yoilan anaf abiye saati irra chimenatti mulla formi saati kabiye saatis kan nama bashannan sisu odon tani kan erga tumo ugaan of nama dabar isa keessatti qabxii muraasa kaasuu nan danda'a jireenya garadoota mul'isu akka hortuuf bulanii daa'imummaa isaanii jalqabee amma dhumaatitti jiraatan agaruutti kana qofa miti taatonni hafan hunduu jiruuf jireenya saba keenyaa agarsiisa kanaafuu dhugaa jirtu jireenya gadadoo gadaantummaa sabni keenya keessa jiru ibsiti kan biraa wantumaas keessatti ta'e yoo ilaallu humnaan gudeeddamuutu jira kuni iyyeessa irratti cima intalli dureessaa namoo isheen onnatu abbaatu duuba jiraafu garuu iyyeeyyii hundumatu onnatu kanarraa kan ka'e baay'een gudeedamanii ulfaanii ulfa garaatti baatanii kan diqaalaa abbaa hin beekamne guddisantu jiru haala obsaan kudhanii fi boonarraa itti dhalate kana nutti agarsiisa dafqa ofii saamamuun dhugaa gara biraatti as keessaa calaqqisu namoonni manni irratti diigamu as keessaa hin mul'atu mana diigamuu qofa miti qabeenyi saamamu bal'inaan jira qabeenyi kan saamamu
iyyummaa dagaagsa. Sabni keenya qabeenyaan dorgomaa ta'uu kan dhabu gara irra jiru saamamuu kanaani malee ilbaa kan hin tattaafanne kan hin hojjetanne ta'eetii miti. Kanaafuu kunis dhugaas keessaa calaqqisu. Ragaa dharaatiin miidhamuun ergaa guddaa as keessa jiru. Namni irreef horii qabu akkuma beetirooris kana mul'isa. Kanaafuu dhugaan haadhooftu ciccimtuun baay'ee as keessa jira. Muraasaaf kanan kaase malee. Foormii kitaaba kanaa yoo ilaallu gara taatotaatiin yoo ilaallu yaadannoo irratti Siifan Laggasee maqaan hin kaa'u. Dubartii akkamii akka taate, haala akkamiin akka dabarte hin ibsa. Kuni maal agarsiisaa? Asoosamni kuni seenaa dhugaa irratti akka hundaa'e. Kana qofa miti. Jalqabaa qabee galma isaa haga gahutti seenaan jiru seenaa hundi keenya beeku. Kanarraa kan ka'e kitaabni kuni kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'e waan ta'eef kanarraa kitaaba kana cimaa kan godhu wanti guddaan kana. Afaan haala taatonni keessaa ittiin ibsaman jechoota baay'ee mi'aadhaaf namatti tolan filatamoo ta'uunsaa kitaaba kana baay'ee cimsa. Yaanni asoosamichaa qalbii dubbistootaa qabatee akka ta'u yoomes asoosamichaa haara ibsan. Haala lafaa fi qilleensa biraa akkatti ibsee nama gammachiisa. Dhaabbina seenaan taatoo Goobangaleettiidha. Dhaabbinni ishee akkatti ibse baay'ee namatti tola. Hiriyaanaa ishii Dofotee jettiin. Dofotee akka itti jette yoo ibsitu ijaarsi dhaabbinni qaama ishii achumatti akka tuulaa xaafii waan walirra nam'e jedha. Tuulaa xaafii warri baadiyyaatti guddatan beektan hin beektu. Tuulaan xaafii maal fakkaata? Tuulaa xaafiitiin hoo walitti qabamee ibsamu daa'imti toli maal akka fakkaatu sirriitti namaaf gala. Amala obsaan sirriitti kaawwamee jira. Obsaan taatoo Goobangaleessaa kana caalallee ibsamuu mala. Amala isaati kan wanni inni jaalatu suuqirra naanna'ee tattaafataa ta'uu isaati ciminaan kan ibsame. Tarii gurbaan kun dheeraa moo gabaabaa qal'aa moo furdaa itti dabalamee sirriitti ibsamuu hin danda'a. Amalli tigistii fi boonaas amala gaarii ta'uu baatu ibsamee jira. Wanti ibsamu waan nu jaalladhu waan gaarii qofa odoo hin taane waan nu jibbinus inni sirriitti ibsamuu qaba. Dubbistoonni akka sirriitti hubataniif. Kanaafuu kuni baay'ee haala gaariidhaan ibsaman. Yaada ibsuuf fakkeenya mimmiidhagoo dhabni fayyadamu. Fakkeenya akka hidda fiitii itti maramtee jedhe. Hidda fiitii yoo beektanii isinii gala kana caalaa dhiifama qaroon nan dhageenye. Kanaafuu baguma nan dhageenye. Akka hidda fiitii itti maramtee jedhu hidda fiitii sirriitti yoo beekne nuuf gala. Kana caalaa jecha biraatiin ibsuun barbaachisu. Qalloo mudhii leencaa jedhe. Kunis nahan leenca beeku.
kitaaba fuula 300 danda'u gabaabsee hima tokko waan fuula 10 bahuu danda'u as keessatti kaa'ee jira. Haala inni itti jechoota babbareedoo miidhagootiin kaa'e. Dabbasaan ishii akka kodaama jaldeessaa shambaa jedhee dugdaa fuula ishee hanga tokko golgeera. Luuccaan akka bishaan fincaa'aa assaadhaa dhangala'u dugda ishee dhangala'eessiisa. Magaalaa ibsuu akka qabiidhaadhaa kalaqqisu. Qalloo akka siikee qaqamte mudhiin dhodhommoqqe. Hidhiin ishee tuuttoo akka nadhii dammaa daamuu walakkisu. Shoorii toorimaa fakkaattu. Urgooftu foolii ishee akka abaaboo irraa alaalaan qolu. Haala kanaan kan as keessatti kuulanidha. Jechoota itti fayyadame kuulanii sammuu dubbisaa keessatti gosa ajaa'iba. Garam kan jedhu kan barataa barina ishaaraatiin barreeffame garteera. Barinaan egaa har'a miti kan wal beeknu barataa tokko yuunivarsiitii Mattuutti inni barataa muummee jireenya kanaaf kana qofaas miti kitaabni isaa ani kanan beeku kana seenamee isin kana irratti malee kitaabni abjuun koos jedhu gaafa maxxanfamu humni barreessaan kun dhugaa uummataa keessatti ibsituu agartanii hedduu ajaa'ibsiifatu. Kanaaf barreessaan kun kitaaba biraa abjuun koo jedhus isiniif dhiyeessa gara fuulduraatti garuu waltumsuun baay'ee barbaachisaadha. Walirratti ilaaluu sirriitti. Kitaabni kun kan jifaaraati baay'inaani. Kitaabni kun immoo kan hambaasanii kanaaf isatu itti maaloo argata kan jechuun sirriitti kitaaba keessatti. Kitaaba gaafa ta'u waa'ee aartii Oromoo barreeffama Oromoo gaafa ta'u walirratti ilaaluun otoo hin taane kan inni guddatu walakkaa fuudhuun guddata. Inni yoo barreessu itti dadhabee gulaalee fixee tokkommoo rakkatee gulaalaaf yeroo aarsaa godhe. Hiriyaan kabiraa immoo fuudhee gurguruu qaban malee. Akkanaan aartiin Oromoo hin guddata. Kanaaf yaada ani qabu garuu walumaa galatti kanadha. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kitaaba bal'aadha. Akka isarraa ta'ee garaacha garaan qofeen barreeffamee garuu kan ibsamee yaada. Nadama seenaa gaafa mootii shaakiraan ibsaminaa kenne akkuma sirriitti jedhanii dubbiseera. Taatota achi keessa jiranis ajaa'ibsiifadheera. Asoosamni tokko gahee guddaa taphatu maal yoo jettan dubbistoota isaa qabachuu danda'udha. Fuula saddaamatti maaltu ta'a jedhanii eeguun hawwuun laphee namaa rarraasee